diraamaa jaalala masaanuu Boonsaa TV subscribe like godhuun haa jalqabnu. Wargi Mio Oi Abbi Devi khodu Devi Ayye Devi game Akin sinje Devi bakka dhiyoo sana bakka irraa fidisan beeytamin achi dhaqi khushaara fi ammasis wantati araadati san beeytamin sanille naa fidu khottu hindagatin duraan ni beeytame eegen umman ta'e bakka suuti kutte kana isumatti nobsu jirani beeytanimi yookaan isinin fitan dafa naa fidu khottu Kidoon tanaa santa misabbi sabakka tami jetta bakka irraa naa fidaa turtan beeyto Devi Abbi bika hedduun si fidaa jira bika tamiin si fida. Himbiya wanta fidi bakka naa fidu irraa naa fidi. Ayaa samaafin barbaada Abbi. Ayi sai isaan si fideetti. Akkana na raaruun beeytu na dura dhaabbattee kana godhetti. Taanin deengedde fuudhee wanka falleemee isaan fidaaf kanti mabbaa jaalaa san bichaadhaan dhaqee neecha dhaqeetiin kee fidee filfa bakka. Caali amma rabbiin nagaan nurraa baree alhamdulillah akkana gakkuteetiin saahiba kiyya Muhammad Sambira dhaqee fataa shaashaa jee ol deebi'a akkasi buna nuu dhaabdaan hin dhufa. Bara namna fuuteen na biraa deemtaa gaaboonsa asuma taa'ee qamee kaamaan kan dara deddeemuu tan dhaqqabnu nuti shayitaana ganda kanaa naabbee kaamaan yoos ta'isee qamaatee maal taat dhaqqabnu nuti kan dara deemu. Anqamaatii si biratti malee bakka biratti inuma natti hin toltu bar. Maaliif guyyaa oorutti lulluqqadhan halkanummoo si biratti lulluqqadha. Lulluqqinni kiyya sumaa fi ooruudha. Lulluqqin ta'e anumaa fi qoyruu taanaan waan barbaadde na gaafadhu siifin kanna. Duraanuu waan gama keetii argamu yoom takkana dhorkatte galatoomi caala. Ayyee keetiin bishaan nooraa bee dhufaa nagaan ture. Ayyee dafigaa atillee nun turin. Awa jireenyi kun taatu girgirrishin nuti ce'ee kun ukkaasee jira mannaati akkuma ta'a yeroo awa nun ta'a zamanaa kana jireenyi kun akka hubatti garagalee jira yeroo maali jabbadhaadha mun ni lulluqatiin immoo maaliif akka qaamni nu karbataa jiru awa keetiin saahiba kiisan bira bakka faqiisee dhagee jabbadhaa kana itti michiree bakka bulbulee dhufa maala baay'isi jiruun. Ay maal tokko bishisi godhe morra isaa dhufte katti bishisi taate. Lukkata akkam? Ay nagaa fayyaadha. Fayyaadha? Nagaa. Harkaana? Fayyaadha. Ay warqi diyya. Arra fuula keetirraa gammachuu argatu hin jiru maal tokko bishisi godhe si fidee. Lakki umaan taane baay'aatu tokkishan akka malee. Natti midhaan dho'isini yoo iyyaallee wayii karaa kanatti harkaas akka qabatu taate an safara kana keessatti namni nan beeran jiru lukkata abbaa fedha giseen kaamee kuufee asirii fuudhetiin qillee isaa buusa loloo takka itti lolloonaan abbaa fedha sodaadhu naa himi takka hin dho'isin. Lakki abbuma kiyyaatu? Ahaa amala isaa ciisiin lole abbaa keen hin beekan amala isaa yoo dhabe malee abbaan kee keroo bilaash keen lolu. Santaaraan takka karaa kun qabu seenjaa eegaa amaluma abbaa kee santaati moo gisee ol deemte bakka mana keenya gisee dheeyte abbaa kee bira yoo dheeyte maan tana abbaan kee qinxii sadii fi cabsa tamboo bichaa qoteetu bakka tamboo bichaa jira oolu qinxii sadii fi akkana walakkaa bakka isa badha nana amala abbaa keeti sirriitti hojjetee fiddee biroofta bakka waan jee takka lama sadii hanga shanis gaa kuntaala akkanatti gaddee kaasi kan abbaa kiyya wayi bakka akkas godha. Ayyee galatama tiba wajji jaanu. Ana maatara bakka waan deemu abbaan kiyya sitti numa kanna tamboo waan taa'ameti nama hundaaf akkana kakkanu jira yoo dheeyte ammas mattu kanna. Ambakka akkana singa kuteetiin jimaa booda wajjin pataan ni naawwatti lulluqan nuuf fidee dhufa. Ammaan dhaqee fi fidee dhufa bakka. Bakka dhaqee fidee kottu haa. Ayyee. Ayyee. Way warqii digitan abarga hangaaris jaaladhu. Dhiiroo isin ni beekti moo hin beektu. Osoo xiqqoo kalaara kana fa'aa diimaa ta'e bakka fataa jeemu wallahi billahi akkatti cabsee seena hunda islaanuma waan gaafadhu bakka maal kenna. Sabai digdan hojii selaman tan isin diro akka bijna yaarattee jirti mo naawe je nimo nga faddu garu to yaalli safar kana kajatti lallalo jurna fakati anammo mabot bakka hojii daabe lullu kaddeetu bakka nama bakka isin nanneesu qofa irraa orku nga bakka ijaan dam sabba fade isee jamman wareegama fade din kafala bakka jaakata adda babbareeda akkam bitadhu yaa rabbi rizqii sha nu godhiga awo kana bar numaan bitadhe bar waggaa meeqa kanumaan deema Boomicha. Yoo. Ganda abbaa hulluuqaa tokko ni beekta. Ganda abbaa hulluuqa moo hulluuqa jettesa?
Ganda hulluuqaan jennee bara ganda lulluuqaatiin sin jee malee. Nin beekaan jee bara. Nin beeka. Lulluuqaa jetteemi lulluuqaa nin beeka. Lulluuqaan bara saayiba kiyya. Akkamitti wallaalaan. Hoggataa kayaa qajeelcha. Mees. Asiin qajeelcha bara asitti gattaaniiti waan nama gaafatan malee amma kana dhaabbanatti waan namni kan namatti hin jiru jechuudha. Jarjarattiin jira yoo soto waa tokko manatti hin ta'u harum. Jarjara. Taa'ee wanni jarjaraa hin jirtu. Jarjarri ilaal sheeyxaanaaf uumaan goone sheeyxaanii galgalaa fi ganama akkasii fiigusan gartee. Ayyee meenaa. Waa akkana nama himan malee akkanumatti dirreerraa kaanii nama himuusan haaftee jirti zamana durii wanni qajeelcha. Teesseemi. Baga nagaan teesse yaaba. Obboleessa naa himee gandi lulluuqaa san fardiif hin deema. Obboleessaa miti. Ani boonsaadhaa bara obboleeyti. Obboleettii miti alannis warqiidha. Hayi wal barnoota gaarii haa waluu barree. Wal baruu kanaatti dhufeessa haweensi baruu gattaa'e. Feetuna baruu gattaa'i feetuna baruu ol ka'i wal barre gaa akkatti wal barrettu eega wal barree wal wallaaluun gana akka hin jirtuun sin jedhe. Mee naami kaayaa watiin kun ajaa'ibuma qabdammoo. Hamba fardiifin si dhufe malee gattaafi ol keessatti hin dhufne. Maaf akkana jarjarta? Lookoon akkas teetiitu. Anaaf malee dhiira biraatti isaan jee bara. Baratilee lookoo makka xiyyaa sana. Anis lookoodhaasa? Duuba ganaa naaf atis asirraa jammarree lollookoodha ja'amnaa jechu. Mee naami kaayaa lookoo jee. Lookoo miti kaa maqaan kiyya. Boonsaadha sin jenne lollookoo jaamnaan jee malee. Bara maqaa kan baanu. Ganda lulluuqaa san hin baana malee. Ganda lulluuqaa moo? Ganda lulluuqaa lulluuqanneeti. Akkasii itti lulluuqanneeti. Haween bishaan lulluuqaddu sin jenne. Si himna haa ganda lulluuqaa hoo lulluuqaddu. Allakkii lulluuqaddu nis. Hoo lulluuqaddu kaa. Aan haala wajaahu. Gandi lulluuqaa duuba akkatti himuun hin ta'u. Mee ganda lulluuqaa siifin maatii dura waa si gaafadhu. Dhiira akka xiyyaa tana gartee akka xiyyaa tana tajaajilatti ni qabda. Eenyus waa si gaafadhu. Na gaafadhu waan feete. Dhala akka xiyyaa tana manaan ni qabda. Ilmoo ijoollee baanta moo jaartii baanta? Jaartiin baanta. Jaartii. Nama jaartii qabuun fakkaata gukkatti jaakkataa guddaa kan akkanatti darata agartee bara jaakkataan kun Ameerikaa dhufe. Sila jaartii qabaadde namni waan akkanaa firraa darbeeti huccuu waan hin taane boqoyyatee kaayyatee taa'a. Kun waan bareedaadha jechuudha. Kun huccuu namni akkanaa kana qabu waanta kan qabu. Kun huccuudhamoo maaliif bara addaa? Suuta qabadhu suuta qabadhu. Suuta qabadhu kaa. Bara harkaan akkasii hedduu qabatu hin qabu. Huccuu isboonjii jaamala inni kun isboonjii huccuu gizee feete yoo amma bitatte hanga amata 10 inuma bitattu kanumaan deemta. Isboonjii karaa rafan samma. Sani gaa maali irra rafta? Irra rafta? Damee tana dhiisiti. Ni qabdaan jeba dhiira. Jaalallee dirreen si baasa maal qaanyi dhiifne hoo dandaadha. Jaalallee hin qabu. Hin qabdu? Bakka gaa jaalallee na godhadhu de. Siin godhadhataa ni qabda. Waan ta'e woy reefu sitti nimne hin qabuun siin jeewwan. Maashaallah. Yaa wanuma tolte alhamdulillahi rabbil alamin. Fuudhuudhaaf akkan dhagaafatta wala lakkafu jedhan. Yaa lakkaffiin beeku wayita lakkaffiin tanaa hin beeku. Si fuudhuu fi dhugumaaniin si fuudhuu deemanna. Kai isin hin deemadda? Amma moo? Bakka hafe. Wala humata naa ol koo qaanfadhee wani numa taate yaa dubbiin. Taate? Taate. Bakka hafe. Ini yaanaami? Wayi karanna jalaa deebita? Hin deebu waan daraare takkaa jiraa. Waan si dararee jira? Maal wanni si darare sun? Amma ni mulis. Waatu si darare? Wayi na darartiiree isiin wanni sunuu booda? Hin darartu. Suma bichaadhaa mire? Anuma bichaadhee gurraacha tokkotu yoo baasa malee. Maaliif isi babaasa inni hoo? Sin jaaladha jaala. Sin jaaladha. Duubaan ammaan jalaa siin deemadhaa mire? Amma kai. Ammumaami? Ammu. Kaya bakka nuyaas. Woo dubbiin numa tolte. Yaa rabbi alhamdulillah. Deemadhee hin gaama siin deemadhe. Sate ma dhugumaan na fuudhu deemta? Sobaan nama fuudhanii dhageesse. Sobni akkamiin nama fuudha dhugaa malee dhuguma boo. Yoo dhugaan na fuudhe immoo na fuudhu. Yoo dhugaan na fuudhu baatte immoo si alaa hin deemu. An takkaa sobaan nama fuudheen beeku dhuguma. Dhugumaan nama fuudha. Sana dura nama fuudhee jirta? Hin fuune boon. Maal hin fuudhu? Sobaan nama fuudhan jettooti? Hin fuune haala koo ni hin beeku ooma jaalalli taasisanuu ni hin beeku ammas bakka asii harkannaan hin bar akkanuma gammadee akkasitti kan waa'ee jaalalaa isa yaadadhe malee uumata akka uuman qabu jaartii sin qabu waa takka illee hin qabu ansuma bichaan qaba amma siin fuudhan inumaan kijiban beeku dhugaadha hoo deem wanni kanaan jiru. Way ana wadu
Biyyoon tun eegan kana ergan qammaa maal godhu jirti? Mee keetuma firraa anumaatu milmuu kiyyaan na baasa keetuma anumaa jala deemee barbaadda taa'u. Yoon jala deemee barbaade malee wanni takka bakka furmaanii naa dhufuu hin jiru. Mataan shirshir natee amma akkumaan itti deemuun beeku baru wallahi. Amma siin deemadhe jechuudha habar. Bakka amma deemeeti ganda habootiyya mardiyya bira si geeffadhe akkasii manguddoo ganda keessanitti shaagoonee ergine akkasii wajji shaashaa jenna. Hin taane? Wayyaa qonnu yaasi. Boonsaa maal taate akka rifate? Hirrifannee bar. Hirrifannee. Laalisiin ammas gadi ol deemtu tun. Adaadaatiyya. Tiba maal rifate? Maaliif rifatta? Isiin tuni isi biraan taa'u jira beekte? Warri keenyallee hin jiru. Isi tanaatu yoon gisee fuudhuu keessaan si fuudhe malee yoon dhalaa bira si arge biraan si ari'aa naan jette adaadaan tijjituun jechuu maaliif gandi keenya hin jiru ani si biratti guddachuu jira dachiite isaanirra jirraa jechuu saniif hin barra yoom si bira hin agarte. Duuba dhuftee maaliif furmaanni? Furmaanni laalate ni gaggabda akka nama gaggabutti lafa koofta wamiyyoon namaa maal taate jeeti lafa taasi qaqqabadha hogguu isin dhuftee na gaafatte waan hin juunnaa beeka ati ma gaggabe akka nama gaggabutti dirgimi lafa jiiteef gaggab miyyoon namaa maaluma taate miyyoon namaa wayi maaluma taate miyyoo alla miyyoon namaa gaggabdee yaa way miyyoon namaa maaluma taate miyyoon namaa. Hai, boonsaa maal godhu jirsa maal lafaan harkisasa? Hai, tanaafin na bira lulluuqadhu jaanii miiga. Hai, miyyoon namaa kanarratti akkam godhaa inni lafaan haala harkisa. Ammaan dhaqee ilaalaami. Naafisa. Miyyoon namaa maal taate yaa maali boonsaa maal godhu jiru? Maal godhu jiru? Yaa miyyoo tanaatu kunoo miyyoo bareedduu tanaatu osoo karaa kana deemu jirtu lafa kufteensaa kunoo akkana gaggabdee aan hin beeku lubbuun keessanuma jirti lubbuun kunoo hafuura baafatuma jirti la onneensiitillee akka dalagu jirti akkana gaggabdee ciisu jirti yaa bobar ni rifadhee. Booda lafa kuftee mootii dur. Aboo aan hin beeku isuma akkana jirtu itti dhufe. Wayii yaa boo miyyoon tun barga yaa boo duun ooltu hin duunellee yaa boo lubbuun keessuma jirti. Duuba maaltu furmaata? Furmaata yaa mee bishaan kana irra naqa yaa bishaan kana irra nafidime asuma naafuus yaa bakka naatu irra naqa daddafiga alla miyyoon namaa maaluma taate yaa rabbi fayyisi naa mormilleen irra taa'u itti darkumanna bakka yaa boo ati nama Kasaaraa yaa boo. yaa kasaaraa akka way bayyanadhu way alla hay na bishaan wayyaa agartee bayyanatte yaa Eenyu maqaan kee? Warqii. Eessarraa deemu jiru? Abbaa hijaa ta'u siin kana ergatee tumaan gad deemu jiru takkiin shirnaan jettee tumaa si qubee. Duuba maal ta'a amma maaltu si dhaga'amu jiru? Amma bayyana. amma wayyoo itti kayaawoo silaan jiraachuu baadhe silaan bira jiraachuu baadhe bar kuttee anumaatu lubbuu isii dhaqqabee bar yaaboo alla bar furmaata yaa alhamdulillahi wayyoo itti amma yaa warqiidha maqaan warqii yaaboo. Amma hangati ka wayyootu kaakee amma mana keenya si geessina. Lakkii ammaan tana wayyaa inni deema. Lakkii nama. Eessatti deemta mana keenya si geessina yaaboo kaime. Karama abbaan keenya ergate saniin deemaa dhiisamma. Achi deemta. Allah. Duuba nama akkana jiru kana gaddiif naa kophaa. Dhiisammaan tana wayyaa inni deema. Lakkii diyaamachuma si galchina. Bakka kay manuma keenya si geessina. Okay. Allah. Bar deemuu hin dandeessu bar qaban malee
Dia mana hanya segala cina nama kan akan agak dia no. Isa man tara minggala. Lakin nama kan apa gatan taruhan agala. Minggala sa mangala. Lakin dah kamu dia mana segala cina laki. Hari sa man tara mangala. Apa ni gata bakal ati warai saat. Anggama na gantu gala. Laki ada kembosa segala cuaka. Bakka achi beeti man gandi isaanii sana ogguu isin fuullee isaanii sanitti achi beetin giseen ganda isaanii sana akkatti ijaan achi arge bakka ganda isaanii san haa fuudhanii firraa galchatanii fuulluma isaanii sanii ganda golaa sanitti achi baasa. Bakka hin turin amma jiitu achi hin ga'e biyyoota laaffattee jirtu nu akka duuti. Deem. Asuutu ma'alu. Ala duudha. Waliin kufuudhaatanii maal? Yaa deemuun dandeessu yaa. Wal bakka boon saami yoo galchuun dandeessu bakka firraa dhiisi manuma keenya galchi bakka. Anu mangala malee asitti ngori awa banki yenan dhiisa amma dafeeta mayoon deemee gale malee. Duuba deemuun dandeessu yoo manuma si galchine malee akkam taate duuba. Yoon oluma fuudhee geessee oluma. Dandeessaa duuba. Niin danda'a. Guddoota namiyyooni. Ijoollee dhaaboomaa niin danda'a. Ijoollee miti gartuu Olumaan guddoodha. fuudha. Anuma. Suma yaa'ani. Waliin kufuudhaatan kun taati kun. Niin geessaa. Hayyee bakka baanuu jajjeeftee fuulluma isaaniitti achi baasii hogga. Hayyee fuulluma isaanii san hin geetin akkasitti as deebi'a. Hayyee galii mananne eegi jimallee fideetiin dhufa. Uy miyyoo guddoota na gaafa galchettuuf na neeraa bitee ta'a. Haa turu ammaan galee mana taa'ee isee gala. Achittiin dhaqaaf yoo dhufuu baate. Fagaanne amma bu'i biraa fagaanne waynuma ulfaata maali kiiluma meeqa kaastasa? Kilaan jawwama xiqqoodha. Waynuma ulfaata dhiisi ulfaatullee dhiisati dhalaan bareedduu namatti ulfaatullee homaa rakkoon qabdu akka feete ulfina kan ilaaluuni. Welfi namaa laasawteet. Haada aadaa teessan harkaa nu baat. Waylii nama qabdammooti. Ayilii wayi qafaachuwaan nama dhiisiiti. Jinniinu nan dandeessu jinniinu ayilii sittiin baase jetteetiin jinni hunda akkanuma shawwadee ba'a badhaan takka ayiliin. Ayyaa dafii nu yaasigaa ammallee yoo nu duftee rakkoodha. Amma laal dafneeti mana adaadaati ijaasan dafee achis geessa dafii kottu mi amma. Alhamdulillah. Gamma kana shirshir jennee beekna. Waya abbaan kiyya dhufeera. Abbaan kiyya dhufe? Abbaa keetii kun? Abbaa kiyya. Allah akka reefu deebi akkasi dhukkubu jiru sanitti deema. Kanammoo. Dhukkuba jennaan amma yoon fiigin hin dhiisu. Allah ani fi dhukkube yaa. Hai, samiyyi miti yoo namaa tokko waliin deemu jira. Oko ol kaatanii moo? Isumatti afichamee addaan hin baafadha. Hai, warqii. Bu'aatoo. Maal? Isaa yaatan. Isaa yaatanii miyyoo dhukkubee lafa kuftee akkasi fuudhee. Mee kushaarriyoo? Kushaara maal haasoyte yaabba? Maal? Ati abbaa godha isiitii mi? Fiddee dhufte? Naaf fidee dhufe karaa kuftee gaggabdee. Kushaara moo? Fidi kaa. Kushaaraa miti isiin fidee. Isii barreeniin ergee. Bar jiruuta kan qabdu lafa kuftee isii akkana lafa gangalattuun qabee fuudhee deemu jira inni agartu harka akkattiin qabee deemu jira ni kuftee amma akkanuma gaggabdee. Maal taate kushaaraan kuftee? Bar jiruuta kan qabdu ni jooni. Hayyee bakka galatoomi eegumnaa fitte hakimaan geeffadha kottu yaa warqii biyya. Hakima. Hayyee deemati galatoomi. Hakima. Maal? Hakima geessi. Eenyuti maqaan kee? Boonsaadha. Okorsaa? Boonsaa. Boonsaa. Teetiin ni joon tol. Tiyya galatoomi haa. Okorsaa jettemi? Galatoomi okorsaa kiyya. Hayyaa. Hakimaan geeffadha. Hayyee deem nagaan gali. Gali. Amma bira bagaadheemi. Yoon fiigillee jalaaniin baay'aa alhamdulillah kan rabbi na baase. Abbaa warqii laal hakiman geessin maallaqa keetittiin taphatin maallaqa keetittiin taphatin akkasitti hakiman geessin. Gurbaan maal yoo jira? Gurbaan maal yoo jira hidha keessa? Baradda hakima jabaa keessa jira. Hakima jabaa? Hayyoo kootu kaasiin keessaa siif yaada santaanaani. Abdamma Wayyaa'e. Dubbiin tun naan galleen tattabatta qottu siin keessa siyaadira ni lilime qottu.